warroonni ilmoo teessan odoo isiin harman goyin, odoo isiin dhiini irraan gogin, odoo isiin wallaahi duniyaa tanarratti makameeyyuu jetteetiin qalbii ofiituu hin beekin, odoo isiin boottee namni isii hin beekin, odoo isiin haadha fi abbaa ofii addaan hin baafatin, odoo isiin ani maaliif dhaladhe jetteetiin hin yaane jechuun yooma rakkatteeyyuu boo'ichaa yoo addaan hin baafatin warroonni gattanii odoo isirraa fudhii gasanuun dhiqe warroonni gattanii birrii jecha biyya namaatitti deebitan rabbiin sodaadha. Ilmoon dhalina yoo dhaltan gattanii biraan deemina, guddisuu hin dhiisina. Subhaanallah. Har'a wallaahi seenaa waan namarraan fagaanne yookaan waan narraan fagaanne waan natti aana waan ollaa kiyyaatirra mudatirraa isinii hima. Micoota akkatu jira. Kuweetii waggaa 7 teettee abbaa warraa isillee kuweetii wajjin turanii kuweetii wajjin taaniitiin hin galanii kuweetitti ilmoo wajjin hin arganne isillee bakkuma dalaga jirtin illee bakkuma dalaga jira dalagatanii biyya galanii erga biyya galaniin booda akkuma nama kamiituu bultii ijaaratanii sargii godhatanii faamiliin hundi walitti yaa'ee gosaa gositti walitti yaateetiin hin gurguranii erga heerumtellee erga mana isaanii galanii jireenya dhuunfaa isaanii eegalanillee waggaa 3 turaniitiin ilmoo argatanii maashaallah tabaarakallaa ammallee rabbiin haa kennuufi nama hin qabne hundaafuu rabbiin ilmoo haa kennu. Ilmoo jechuun fayyaa du'aati. Fayyaan du'aa qorichi du'aa kabiraa hin jiru. Qorichi du'aa cimaan ilmoo dhaluudha. Rabbiin ilmoo barakaa ilmoo rahmata rabbiin nama maraaf haa kennu, warra hin qabne haa kennu, ka kenneef haa guddisu inshaallah. Inna akkasitti yoo yaada kiyyattas deebi'u inna akkasitti odomaa jiraataa jiranii maashaallah tabaarakallaa ilmoo daa'ima dubraa takka hin argatanii dunyaan isaanillee alhamdulillah rabbil aalamiin waa waggaa 2-3 ta'isii warri jalaa balleesse malee achi yoo bultii ijaarratteetiin hin jettu jaarsuma wajjin dalagachuu eegalte hin dalagatanii walitti qabatanii mana ijaarratanii ammallee baajaajii tana hin bitatanii suuqii hin qabanii maashaallah bakka jireenyu bareedduu jiraatanii jechuudha. Oduma akkanatti jiraataa jiranuu deettee ji'a 2 yoo geettu biyya namaa deemu malee jetteetiin hin dadhabsiifte intallitu. Biyya namaa deemu malee, biyya namaa deemu malee, biyya namaa deemu malee maalitti jetti beeytani? Obboleettii isiititu Dubaayii kana jira. Obboleettiin isii suni urga dhuftee gara waggaa 9ti. Galtee deettee deebite gizee 2-3 mana ijaarattee jaarsillee maashaallah goobazii wayiiti. Bakka wanni makiinaa wayillee bitattee makiinaa jechuun wanni tana taaksii xixiqqoo tana makiinaa guguddaa ayiruuf yoo osoo hin taane jechuudha bitattee maashaallah. Isiin morkaaf anillee biyya namaatitti yoo magaraa qabdu biyya namaatitti deebi'u malee jetteetiin hin dadhabsiifte. Amarri deemu malee jettee yoo ji'a 2 geetturra deemu malee jetteetiin hin dadhabsiifte gaafa daa'imattiin ji'a 3 geettu odoo daa'imittiirra handhuurummaan muraniyyuu dhiini hin goggogin deemte yoo deemtuu marri deemu malee jettee dadhabsiifte rabbumaa jedhi jedhaan maatiin muluun kadhatanii hin didde amma paaspoortii sirreeffatu hin deemte hin sirreeffatte akka carraa ta'e obboleetti mayisii tanatu mana ofii namitti obboleettii namittiiti hojii argiteef obboleettiin namitti isiitun wanni hojjetteef waraqata xumurteef jechuudha. Yoo waraqata xumurtuuf akka carraa ta'e wanni 15 deebi'eef waraqanni maashaallah. Mala rabbumatu wanni waa kutub waan yoo nama harkatti waa godhu hedduun akkana namatti dalaga. Subhaanallah rabbiin wallahi waan akkana nun dhageessisin illee nun argisiisin illee hin dhufte ji'a tokko hin geette hin dalagatte bakka namichi daa'imatti rakkate haadha ofiin qabu obboleeyyan bichaa qaba obboleeyyan marruu jireenya ofii jiraatanii isiin himmootu mucaan himmootu haadha fi abbaa isiititti daa'imatti yana qalaa malee hin deebisuudhaan naannoon isaanii fagoo addaan aanan garagara wanni godinatu tokko malee aanan isaanii garagara godinni tokko haa ta'u malee fakkeenyaaf godinoota keessa aanoleetu jira mitire akkasitti garagara oduma akkasitti jiraataa jiran mucaan bakka naqala malee daa'ima rabbii kiyya kadhadhe
itti uf argatana hin kennu jedheetiniin hin dide hin dhiis ama maarre warri micoollee hin dhiisan jechuu garuu ima gaafatani yoo haati ji'aa fi biraa deemtee ji'aa fi 15 geettu daa'ima tana dhukkubuu jammaree dhukkubee haakimii taan irraan deema daa'imti booyuu malee wanni in akka muka kanatti wallahi suuraan isii sun hin jira garuu asirratti maxxansuun natti hin tolu malee akka muka kanatti goggoyddeetiniin hafte subhaan la daa'ima dhiinuu irraan gogeen akkasitti gatanii bira deemu wallahi an garuu yaa rabbi yaa Allah garuu yoo dhaga'ullee yoo suuraa san argullee wallahi laaziim baqa ina jechuun nama jibbisiisa jechuu baqa subhaanallah waan akkana hojjetteef an hin beeku mucaan kun odoma akkanumatti hojii deemu odoma wajji rakkatu baqa macarrashaa maal gootan suuqii ofillee itti gurguree ji'umaa fi 15 keessatti jechuu daa'imti tabiraa taate inni daa'imtummaan tiyanaa haa fayyitudha suuqillee itti gurguree akkasumatti julmaa gurguree wanni baajaajillee gurguree jechuu uno jireenya Itoophiyaa kan yeroo amma kana ima beeyna numarruyyuu xuquraan bassaan deema qoricha abashaa itti fuudha daa'imti homa takka mee daa'imti odoo ji'a jaayyuu geette aannan obaasanii egaa aannan inni odoo isiin wanni hin ta'in aannan horii ka obaasan kun daa'imatti bashitaa ta'e daa'imattiin gaafaati biraa deemte ji'a 2 fi 15 geettu gara fuula rabbii deemte subhaanallah yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi yaa Allah a'uuzu billah wallahi waan baqa wanni waan jireenya namaa keessatti namatti ulfaatu jechuudha yoo haati bira deemtee ji'a 2 fi 15 geettu daa'imti hin duute haadha tana hin dhukkuba jedhanii malee akkanatti daa'imattiin ta lubbuu jirtii tana ittiin himanii ama maarreeduma akkanatti jiraatanii gaafa qabrii daa'imaa haadhatti himanii haati asuma kaatetiniin kayoo isiin jirtu dhiiftetiniin biraa dhufte kayoo isiin jirtu du'aa hamilteetiniin namni mee daa'imman ummaa isin yooma yaaddan daa'imman ji'a 3 daa'imman dhiinuu irraa hin gogin akkamitti jiraatti jetteetiniin dhiiftetiniin biraa dhufti gana ji'a dhuftee ji'a 2tti deebite jechuu duniyaan hagatti mataan ta'e odoo yaani jechuun odoo ilmoo ofii san guddifatte duniyaa yoo ilmoo isii san guddifatte la'ima argatte jechuu deebitee dalagatte ilmu deebiteetiniin ji'a 2tiin deemte ji'a 2 fi 15 dhuftetti moo ji'a 2tiin deemteetiniin hin galte wallaahi amma jechuu namichi baqa mucaan maraate jechuu qabrii daa'imaati rakka waan daa'imti nama guddaa taate qabrii daa'imaa tanarra dhaqeetiniin booya galgala booya ganama booya subhaanallah yaa rabbi yaa Allah ganama booya galgala booya namitti ijumati yaanuu si arguun barbaadu jedhaan ijumati yaanuyyuu ija maalitiin isii argaree ijji isii haa baddu najifni wallaahi laaziim rabbiin haadha akkana godhellee namaan uumin haadha akkanaatitti illee ilmoo hin kennin yooma itti kenneeyyuu rabbii wallaahi ufii fedhee koola ufii jala haa kaayatu subhaanallah yaa rabbi yaa Allah meeqatu ilmoo dhabeetiniin har'a booyaa jira meeqatu ilmoo dhabeetiniin karra rabbii dhaabataa jira meeqatu yaa rabbi ilmoo manaa kenni jedheetiniin ilmoo kadhataa jira meeqatu kophaa ufii taa'eetiniin odoo ilmoo takka qabaadhe jedhee ilmoo namaatitti hawwaa jira laa hawla walaa quwwata illaa billah akkasitti hin jiraatanii amma wallaahi duniyaa biyya namaatii jecha sanuu kashinti beetii namaa dhaabatte mee akka waan ufii isiiti hojjisiiftuu taate kam shinti beetii namaa dhaabatte akkuma keenya kan mallaqa fiduu jecha ilmoo ufii ruhaa baaftee jireenya ufii diidee har'a isii fi inni illee akka nama maraateetitti raasaa keessa mataa gara qabataniitiin deeman inni argama isa dhiisatii nuyyuu nu jibbisiifte jechuu wallaahi laaziim an baqa wanni tiktookii kana fayyadamte beeytan yoo viidiyoo isii argu mataa kanatti waan ol dhaayatan wallaahi laazii namni ilmoo ji'a 9 garatti baate ji'a 3 hoosisee ilmoo kadhaa akkamiin wallaahi xiqqaa guddaan kadhateefi inni sanu obboleeyyan dubraa malee obboleeyyan dhiiraa hin qabu rabbiin ilmoo sii haa kennu jedhanii kadhatanii yaa rabbi yaa Allah haadhatii yana dhabsiifte ta akka haadhatii yana kenni jedheeni isaa kadhatanii isii kadhatanii garuu guyyaa ardhaa gizee ilmoo argatanii wajjin guddifanna jedhanii tiniin wajji yaadan jechu isiin gattee biraa deemte daa'imti tun isiin sababaa itti taate garuu kawaan maraa godhu rabbuma tokkicha sababaa itti taate amma daa'imti sun duniyaa tanarraa godaante jechu laa hawla walaa quwwata illaa billah
duniyaa tanarratti isiin amma hamma jirtu jechu baqa hamma jirtu fayyaan argattu innillee fayyaan argatu duniyaan tun wallahi isii golgolma jechu hamma feete odoo waan gaarii taate waan gaarii uffatte waan gaarii nyaatte waan gaarii dhuyde ilmoo akkasanillee hin argattu deebitee odoo ilmoollee argatte akkasii sanitti ittiin fayyitu jechuu wallaahi warroonni ilmoo teessan gattanii waan namni isiniin jedhu dhaga'uu diddanii ammallee deebitanii jireenya keessan dhiiftanii jireenya keessanii fi kanama biraa wal biratti qabdaniitiin hin laaltan wallaahi rabbii keessan sodaadha bakka ilmoon dhalina ilmoo dhaltanii miti bakka dhiiftanii biraan deemina ilmoo jechuun wallaahi nama ilmoo dhaletu beeka ilmoo jechuun gaafa ati duutu tasi awwaaltu gaafa ati jirtu tasi wal'aantu bakka jireenya ofii guutuu bakka odoo kafed odoo abbaa warraa kee ka ilmoo wajjin argatte kammaan ati ilmoo wajjin argatte sun odoo si gateetiin si biraa deeme garuu ilmoon tee sun wallaahi si gattee si biraan deemtu haati tiyya maraattu jettee sin dhiiftu wallaahi namni ilmoo teessanitti qoostanii ilmoo teessanii bakka kennuu diddanii ilmoo teessan harma afaanii fuutanii mee bade yaa rabbi yaa Allah wallaahi laazim nu amma haadhuma nummaan akkanatti gugurdannee waggaa 20 ta'aniitiin biyya haadhateen biraa baan waggaa 17 18 ta'anii namni biraa bayan kun yoo ijoolleen ambaatuun akkanatti haadha ofii hammattu kana jechuu itti hawwina bakka nama hawwisiisa doonullee haadhateen akkana taanee jenna ilmoo akkana yaani haadhateen funuyyuu akkana taanu taana ilmoon teen akkamitti akkana nuun taane akkamitti akkitti yaannutu na dhibaani wallaahi laazim an bakka wallaahi yoo bakka jireenya tanarraa baay'ee jechuu yoo waa'ee daa'ima sanii yaadadhu ani jechuun akkanatti sagaleelleen dubbachuu hin danda'u jechaa fi gaggabaabsee isinitti hime malee odoo keessa deemeetiin isinitti hime wallaahi bakka waan gurralleen dhageettanii waan isinillee jibbisiisu waan amma mana san keessatti ta'aa jiru walumaa galatti waggaa gara meeqaa jechuu gara waggaa 10 titti ka dhiyaatu waggaa 10 maa jechuun waggaa 3 Itoophiyaa wajjin jiraatan waggaa 7 Kuweetii wajjin jiraatan waggaa 10 jireenya waggaa 10 deemsa guyyaa takkittiitiin murteessuu guyyaa takkittiitiin addaan diigamanii jiruun isaanii badde jiruun isillee badde jiruun isallee badde jechuudha awwallaa jiruun isi garaan nyaanne isiin ofii balleessite ofii jireenya ofii ka obboleettiitiin dorgomsiifte jechuudha garuu miskiina ka garaan nyaate daa'ima sanii fi daa'ima kichuu citte sanii fi abbaa jechuudha wallaahi waan kana ta'ee fi ilmoo halaalaan hin dhalina isiniin hin jedhu ilmoo dhala yoo dhaltan rabbu waa beekee akka isin ilmoo san guddiftan beekeetiniin amaanaa ofii isinitti kenne ruhaan namaa amaanaadha ruhaan ilmoo rabbiin garaa keessatti nu kaayeetiniin bishaan nu keessatti godhee achirra nama nu keessatti godheetiin rabbiin nagaan nu hiikuun isaatu amaanaa rabbii namni kamuu hin dandeenye dubartitti kenne rabbi jedhaate ilmoo teessan dhiiftanii biraan deemina wallaahi numa isii dhalteetiin amma akkana gootee biraa deemte dhiisate numaayyuu garaan nu gubate jechuudha wallaahi numaayyuu numa jechuun walumatti dhiyaannee aganda taanu malee foonuu malee hin qabnu garuu bakka wanni uf nama jibbisiisaa coraa keenya nurratti du'a jechuu subhaanallah inna kana waan ta'eef yaasa isinitti baay'isu warri ilmoo teessan gattanii biraa deemta warri ilmoo teessan mallaqaan jijjeerta warri jireenya mana namaatii jecha ilmoo teessan wallaahi kararratti gattanii bineensa nyaachiftan rabbi sodaadha ilmoo teessan hin gatinaa wajjin rakkadha itti kadhadha guddifadhaati yoo isin guddatte barattee hamaa fi badaa addaan beeyte yoo dhibamte yoo himachuu addaan beeyte biraa deemaa isiniin jedha akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wallaahi waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama jibbisiisu akka irra barattanillee abdii qabaani waan haasaa baay'ee hin dandeenye fenne wanni yaani gaggabaabsee isinitti hime malee waan gurri namaa dhaga'u nama sodaachisu faa waan micoontuun daa'ima tanarratti ofii dhalteetiin irratti hojjette jechuudha. Inna akkasii inshaallah viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.